Maqaan keen Maqaan kiyya Deemaa Halakee Saldii jedhama. iddoon dhaloota keetii eessa? Iddoon dhaloota kiyyaa godina Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa Ganda Qarsaa irratti dhaladhe. Ga'een hojii keetii maali? Ga'ee hojii kiyyaa poolisii. Eessa hojjechaa jirta? Hojiin kiyyaa gaangwaa gubbaa aanaa Abbaayaa. Amma yeroo waraan bilisummaa Oromoo dhuftee makamta kana eessirraati dhufte? Biyyoorraan. Gara waraan bilisummaa Oromootti akka makamtu yookaan WBOtti akka daramtu waraana mootummaa kanirraati gara waraan bilisummaa Oromootti akka makamtu wanni si kakkaasee yookaan wanni akka waraan kanaatti daramtu si godhe maanti jira? Wanni akka waraana adda bilisummaa Oromoo kanaa makamu na tolchee kaabileedha. Kaabileen gadi bantee garaa fi furdifattee ofii nyaattee ani ofii nyaadhee garaa kiyyaan qabu waan ta'eef uummata miidhaa jetti, mana uummataa gubaa jetti, uummata daraaraa jetti. Anis kaleessa uummata keessaan ba'e uummati haadha kooti abbaa kooti waan ta'eef kanaaf uummata san miidhu jee waraana adda bilisummaa Oromoo kanaan makamuu kiyya kanaadha. Ayyee agamma baatanii loltan kan keessatti lolaa jirtanii yeroo loltan waraan bilisummaa Oromoo illee waliin bu'aa jirtanii iddoo garaagaraatti loli ta'aa jira. As keessatti waraanni bilisummaa Oromoo kunini injifannoon inni galmeesse kaa'at argite maanti jira injifannoo galmeessaa jira waraanni bilisummaa Oromoo. Injifannoo galmeessaa jira. Yeroo walitti bu'iinsallee injifannoonni kama WBOti. Injifannoo WBO harki guddaan injifannuma WBOti. Adduma hundattuu gaafa waliin bu'anillee injifannoo guddaa galmeesseera WBO'n. Waraanni mootummaa kun immoo waan waraan bilisummaa Oromoo kana yeroo hedduu duuli irra gaggeessaa turtanii nu lolaa turtanii hin dhabamsiifnaa jedhee mootummaan waraan kana yeroo baay'ee kallattii garaagaraatiin duulu kallattii garaagaraatiin nurra godhaa turtanii duulu gootan kan keessatti baay'attanillee deemtaniiti. Kan makiinaa 30-40 illee taatanii dhuftaniiti. Guyyaan isa nurra milkooftanii milkaa'innaa nurra galtanii jira. Wanni takka hin jiru. Amma waraanni bilisummaa Oromoo kunini qabsoo waan hedduu qabdi. Beela qabdi, dheebuu qabdi. Ati kalees magaala keessan nyaachaa jirta, unaa jirta, akka barbaaddellee bulaa jirta. Amma waraanni bilisummaa Oromoo kun riphee lola waan taateef jireenya gaa akkasii dhabuu dandeetta. Ati ni murannoof kutannoo qabsoo kan ittiin waliin dhaabbattee gootiin qabda. Fedhiin kan kee kanuma. Fedhiin kee maal? Fedhiin qaba. Kaleessa nyaadhullee har'a semmoonni uummata kiyyaaf jedhee ni